Atam jirtu. Amen. Bari'aa jira. Bari'aa jira. Abbaan dukkanaa waa'ee isaa maqaa dubbachaa jirruuf maqaa qaanaa jiruuf baay'ee nu lola. Takka ibsaa balleessaa, takka namoota irratti, takka meeshaa irratti, takka waan adda addaa irratti hojjeta. Garuu afaan siyaanaatiin naqqaameera jedhama. Maal jedhama? Naqqaameera. Amen. Akkam yoo ta'e seexanni mo'ameera. Seexanni mo'ameera. Haleluuyaa. Waaqayyoon nu gargaaree irra guyyaa shanaffaa keenyadha. Torbeegaa isa dhumaatii sila obboleessi keenya dubbateera. Ani hin beeku akka itti qophooftan, akka itti dukkanni keessaniifuu jalqabee nama baay'ee irraa ammayyuu waa socho'aa jira. Barii jala yeroo hundumaa akka yeroo sa'aatii 3-4 halkan keessaa 5-6 utuu hin ta'in gara 9-10-11 yeroo ta'aa jiru ittuma dabala. Maaliif? Akka sokkaa jiru bare. Wantoonni yeroo ifatti geddaramaa jiran kana booddee waan hin danda'u mitanii humna dhumaa duguuganii fayyadamu. Humna dhumaarra waan jiruuf garuu isa dhumaa hin fixaa, ati garuu hin baata. Amen, amen. Dukkanni kee amma fixaa jira. Kanaaf sitti cime. Waan fixaa jiruuf, amen. Amma garuu Waaqayyo isa dhumaa nurraa hin geggeesse. Isa guyyaa shanaffaa kana salphaatti waan dhiifnu miti, walii dhiifnu miti. Nama baay'ee irraa Waaqayyo waa kaasuu jalqabaa. Isinumti ofii keessanitti haaraa taatu. Anumatu ana raajeffatadhaa mela akkasidhaati mee. Sababiin isaa jedhame ifi dukkana garasiidha. Narratti ba'uu jalqabaadha. Amen. Mee kutaadhuma ka'umsa keenyaaf ta'u dubbiseen daqiiqaa tokko kadhannaa akkas jedhaa Isaayyaas boqonnaa 9:2 yaadumattis beektu amma bartanii fixaniittu garuu akkas jedhee raajee namni Waaqayyo Isaayyaas sabi dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argaa warra gaaddidduu du'aa jira jiraataniifis ifni hin ba'a. Amen. Kana booddee gaaddidduu dukkanaa jalaa gaaddidduu du'aa jalaa hin baata. Mee akka Waaqayyoon itti dubbatu harka keenya mirgaa ol kaafnee harka bitaa laphee irra kaawwannee kadhanna. Gooftaa bara baraa yaa isa karaa namaaf baaftu, yaa isa ergaa namaaf qabdu, waaree kana boodas barumsa kanaan jireenya namaa jijjiiruudhaaf ati hojii jalqabdeetta. Harka keetti nan amana. Dukkana biyya keenyaa hin kaafta. Dukkana manaa dhiyyeessaa hin kaafta. Dukkana dachee keenya irra jiru kana hin kaafta. Dukkana rakkoo jireenyaa hin kaafta. Dukkana rakkoo fayyaa nurraa hin kaafta. Galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kana nan dubbadha nan ifadha humna hamaa fura dukkana baatee deemu maqaa Yesuus Kiristoosin nan rukutaa kan rukutame haa ta'u. Ammuma yuutu barachaa jirru kan sammuu namaa dukkaneessu, kan siin darbu ittiin jedhu, kan jireenya namoota baay'eetti dukkana argisiisu. Abbaan dukkanaa ammayyuu abdii kutachuu kan hin dandeenye yaalii garaagaraa gochaa kan jiru. Meeshaa nuyi qabnu irratti, humna ibsaa keenya irratti, maatii keenya irratti, qodaa nuyi qabnu irratti, waldaa keenya irratti, biyya keenya irratti fura dukkanaa ergaa kan jiru. Humni hamaan kan rukutame haa ta'u. Waaqayyo caccabsaadha. Ameen jedhame. Ergaan dukkana baatee deemu waaree kana booddee kan dhaame haa ta'u. Qilleensarraa kan dhaame haa ta'u. Lafarraa lafa jalaa kan dhaame haa ta'u. Harki dukkana baatee deeme kan qabame haa ta'u. Mee ergaan dukkanaa qabameera jedhaa. Ergaan dukkanaa qabameera jedhame. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galgala kana qabameera. Hojiin diiyaabiloos qabameera. Maqaa Gooftaa Yesuusiin qabameera. Humni Bi'eelzeebul qabameera. Hojiin seexanaa qabameera. Harka keessa mirgaa ol kaasa akka nama waa qabuutti qabameera. Qabame amantiidha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin harka bidda Waaqayyootiin qabameera. Inni lubbuu kee goomatu qabameera. Dukkana kan maatii keessatti gadhiisaa jiru qabameera. Ergaan dukkanaa qabameera. Dachee keenyarraa qabameera. Afuura keenyarraa qabameera.
waldaa kanarraa qabameera. Yesuus humna dukkanaa rukuteera. Ergaan dukkanaa rukutameera. Tajaajila keerraa rukutameera. Biyya keerraa rukutameera. Afuura keerraa rukutameera. Mee rukutameera jedhaa. Waaqa isa dukkana nurraa rukute ililleef galataan galateeffan. Ameen. Egaan kallattiidhaan barumsa torbee shanaffaaf dhiyaatee amma dhiyaachaa jiru. Isa hunda isaallee yoo ta'u baate torbee kana maal akka dubbanneen isin yaadachiisa. Mee namoonni torbee turtan harka keessan sirriitti raasa. Sirriitti raasa. Isinaa eebbisuu baay'eedha. Arrumanni dhaga'ee arruman dhufes kan jettan tarii obboloonni keessummoonni adda addaa yoo jiraatan Waaqayyo isinaa eebbisuu. YouTube keenya page keenya kan waawaa naqamtee yookiin waldaa wangeelaa Oromiyaa follow godhaa, subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Ta'u? Arrammoo kallattiidhaan waan torbanarraa baranne muraasan isin yaadachiisa. Torbee har'aa jechuudha. Amala jireenya dukkanaa fi amala jireenya ifaa kan jedhamu barannee jirra. Egaan dukkannis amala ittiin namarratti mul'atu qaba. Ifnis amala ittiin namarratti mul'atu qaba. Gaafa qalamaan ibsinee akka qalamaan argamu kalariidhaan gaafa laalaa turre dukkanni rakkina gurraachaa dimimmisaa fi mallattoo gaddaa jibbisiisaa akka ta'e ilaallee turre. Akkas jenne torbees yaadatte yoo taatan tajaajiltoonni gaafa namarratti waa arganii dukkana wayii tokkoon sirratti argaa dukkana wayii maqaa Yesuusiin dukkanni wayii sirraa haa qabu. Kanaaf namni guyyaa masaafaa yoo dunuunfate yoo dukkana arga waan dukkanoftuun immoo seexanuma fakkaatti. Kanaaf akka dukkanaa akka gurraachaa afuura gaddaa afuura seexanaa afuura dukkanaa jin waan wal qabataa wanti ifaa wal qabatu garuu waan adii calaqqisaa. Ameen ameen. Adii calaqqisaa gammachuu. Haleluuyaa. Kanaaf namoonni cidha garaagaraa irratti kan uffatani uffata adii kosii hartee warqee yookiin meetii argattee jenne. Kanaaf waan bade fagootti hin banne dukkana wayii gadi qabeera malee. Hojii ati barbaaddu fagoon jiru dukkana wayiitu irra jira. Isiniin gala. Ila jireenya ati barbaaddu fagoon jiru. Baay'ee barumsa amman barsiisu ergaadha jedhaa dhaggeeffadhaa malee history goota hin dhaggeeffatina. This is not history or this is not geography. Ameen ameen. Waa hojjeta. Ila yeroo ifisii ba'u hojii ati baay'ee fagoo deemtee barbaaddu asuma dhiyoo jira. Meetiin kee fagootti hin banne waan dukkaneesse jira. Gaafa dhufu waan san argamsiise duwwaatu hin ta'in Waaqayyo dukkana tokko irraa sii kaasa. Ilaame akkasidha dukkanatu irraa ka'a malee hojiin asuma jiraadha jedhame. Kadhataa tokkotu waggaa dhaloota isaa jalqabee jedhama. Iddoo tokko taa'ee kadhata. Iddoo tokko taa'ee kadhata. Iji isaan argu jaamaadha. Taa'ee kadhata. Booda abbaan qabeenyaa tokko investimentiidhaaf lafa kadhataan sun irra taa'u sanaa gaafatee bulchiisa magaalaa eeyyamsiifate. Isaa booda fudhadhu investii godheedhan. Kadhataa achi butee lafa kadhataan taa'ee kadhatu sana gaafa xinnoma tokko gadi qotu xinnoma tokko gaafa inni gireederiidhaan xinnoma isheetti bu'u warqeen keessaa yaa'e. Lakka ittiin buune namichatti hin argine malee warqee irra taa'ee saantima muraasa kadhachaa ture. Har'a maqaa Yesuusiin waatu raasii ka'a malee hin dhibemini wayitu dhosseera. Amma laareefuu dhufaa jirtu. Yoo barsiisa ta'us yaadannoo qabachaa ergaa kooteedhaan moo dhaggeeffadha. Barattanii achirra akka keessan min Waaqayyooti dukkana maatii keerraa kaasuu barbaada. Waaqayyooti dukkana ija keerraa kaasuu barbaada. Kanaaf kadhataan suni hin argine malee dukkana wayitirra taa'a malee warqee irra taa'ee kadhachaa ture. Amma yoo irra teessan ilaalame ilaalaa xarapheezaadha si ilaalan nigaa. Mee ilaali yoo irra taa'aa jirtu. Xarapheezaadha. Yoona sitin argine malee hin dukkanaa'e wayitu dukkaneesse malee eebba tokkorra hirtati. Amma Waaqayyo ija kee irraa waa kaasa. Ija kee irraati waan tokko dukkana tokko shatatatat godhee gataa ati yeroo sana warqee argita. Balbala banama argita.
mul'ata haaraa argita. Kanaaf dukkanni amala ishee keessatti waatu dhibee utuu hin ta'in ija namaa qabdi beektaa. Ija namaa irratti hojjetti. Phaawulos gaafa gooftaa Yesuusitti amanee akka Anaaniyaan harka irra kaa'een. Ameen ameen. Akka Anaaniyaan harka irra kaa'een waan akka qolaa tokko isaarraa lafa dha'e. Waan akka qolaa wayitu ija isaarraa xop jennaan lafa bu'e. Isaa booda mul'ata arguu jalqabe. Mul'atatu har'a dhufe mini ija isaatirra baname malee. Mul'ati duruu jira. Qola wayiin dhowweera. Mee namantuu kana. Waaqayyo siima nama dadhabaa kana. Qola wayii tokko sirraa fuudhaa. Ati dhuftee waldaa kiristaanaa gargaarta. Qola wayii tokko sirraa kaasaa fiildiin kee hojii jalqaba. Qola wayii tokko sirraa fuudhee gataa tajaajilli kee biyyarra ce'uu jalqaba. Mela akkasidha ila qola wayii tokko narraa fuudha Waaqayyo jedha eeyyee baratteetta qola wayii si dukkaneesse malee baratteetta nama dhati qola wayii sirra jira fiildiin kee bareedaadha garuu qolatu ija kee irraa hin buune amma maqaa Yesuusiin qola tokko Waaqayyo xoom godhee ija kee irraa buusaa hoo silayyuu hojiin as jira edha silayyuu eebbi koo as jira edha silayyuu mul'ati koo as jira edha. Kanaaf ija namaa irratti hojjetti Waaqayyo har'a galgala ija kee irraa waa kaaseera. Isa duwwaas miti sammuu namaa irratti akka inni hojjetu ilaalle sammuu namaa maayindii namaa cufa sammuu namaa keessaa dukkanaa yoo nama baay'een hin gammade ta'e sammuu kee keessaa gaddaa jirta taanaan dandeessee hin gammaddu. Fayyaa maduukaa miila irraa hafte yoo faarfannaa ta'e garuu sammuu kee keessaa dukkana taanaan rakkisaa. Sammuu namaa irratti hojjeta. Ammayyuu namooti keenya sammuun isaanii natti dukkanaa'eera jedhee yaada waan ta'eef itu waldaa nama mitti lallabdee sammuu isaanii keessaa ammoo ganaa lallaba kan biraa barbaada. Na duukaartu amma Waaqayyo isa sammuu kee keessaa ibsa. Isa kan biraa ammoo maal jenne daangeffamuu amala daangeffamuu jira yeroo dukkanaa amala daangeffamuu namun utuma deemuu danda'u daangeffama. Isa duwwaa miti warruma dur nama beekantu nama wallaala bara dukkanaa. Ofuma simbeeka manetta wajjin barannetta wajjin tiniiraan galleenu yetta wajjin tiniin barannetta tinii kee nyaamini yetta anoo simbeekoodha isi bara dukkanaatu firasi wallaalchise malee ati nama akka warqeetti iyyaafatamu. Kana torbee laalleerra baruma dukkanaatu nama jiraa dhossa baruma dukkanaatu nama barate akka nama hin barannee godha nama baruma dukkanaatu akka nama godha malee mee harki kee hin barbaadamu. Harka kee diriirsime haleluuyaa harki kee hin barbaadama haleluuyaa biyya irratti barbaadama waajjira irratti barbaadama furmaata barbaadama harka barbaadamaa baattaa garuu namatu si wallaale malee Waaqayyo dukkana kana booddee akkati baay'ee iyyaafatamtu ibsaas irratti gadhiisaa. Ana madursin argine keessa abaluu jira edha godinuma sin argane duraan sin beenne keessatti dhugumaas turte ati sin jechuu jalqabu. Kanaafi bara dukkanaa namni nama wallaala bara wallaalamuuti iyyoobiin iyyuu wallaalan iyyoo firoonni isaa dhufanii bira darbanii sokkanii gama gaanii addeebi'an bara jireenyi ulfaatte namni dafee sin baru ati mucaa bontinii ta'e yoo duuba gaani maaliif isaan beekan minika itti dukkanaa'ee jira. Kanaaf kanaan dura laalleerra Yesuusitti amatanii Yoosefitti amatan Yoosef du'eerani inni garuu mootii ta'eera garuu dukkana yeroo sana keessa ture sammuu isaanii kee hambaan. Egaan isa duwwaa miti dhugaadhaan yeroo dhugaan mana cufatee taa'u yeroo amalaa dukkanaa sanaa sobimmoo alaa sirba ati dhugaa baattee mana kee teessaa sobimmoo bakkeedhaa sirba baruma dukkanaat akkasi Waaqayyo bara akkasii kanas hin dabarsa. Egaa amala yeroo ifaa qabxii lama laallee turre torbe maal jenne yeroo jaallatamummaan dabaluudha inni yeroon ifaa mee yeroo jaallatamummaan dabaluudha dhaame dhuma isaarratti torbee na yaadadha namoonni haarofne jaallatamummaa keenya qooda of abaaraa turre akka jaallatamoo ta'an precious akka taane ameen ameen. By the way nami addunyaa kanarra baay'eedha nama tokkitti garuu tokkitti maqamna irraan deebi'a amma naani tokkitti makana qabdu akka addunyaatti maqaan isaa ulfaatu koppiin koos hin jiru waan biraan namni na fakkaatu garuu jira nama hojjaan isaa na fakkaatu namni funyaan isaa na fakkaatu nama akka koo wayii tokko jiraachuu danda'a garuu tokkitti addunyaa kana taklu tokkitti kana jira ilaa kan itti yaadu ashaaraan koo tokkitti kana jira ati iyyuu rakasa miti nama si biraatti mi ati inni rakasa gootee na ajjeesette kadhattu jedha jedhame
iddoo keetti simaan qabna eessa dhattaa jedhin jedhe. Ati rakasa mitee dhikame. Ati tokkitti addunyaa kanaati jedhin. Nama baay'ee qabna jenna malee nama sana tokkitti hima sana qabna. Ameen ameen. Ila nama akka isa kanaa isuma kana qabna. Isuma kana saamii meeqa jedhaa baddume saamii. Saamii kan jedhamu addunyaa kanarra kana bichaa jira. Maqaan saamiin garuu baay'een jira. Saamii isa dheeraa isa gabaabaa samaaloo jechuu dandeessa. Garuu saamii nagaasaa isa kana duwwaa. Mee achi galagaleyaa. Qaxalee tokko dhugaa bareedduu ilmaati. Hojii waaqaas hojjechaa turre ammas baay'ee hojjechaa jira. Qaxalee dhugaa tokkitti makana qabna gaa. Kanaaf saamii nu jalaa ani ufumaan daladheeraa nan dogoggorameela yookiin ufumaan lafa kanarra taa'an jedhin. Tokkitti addunyaa kanaa mi'aadhaati. Gatii kemee waajjirri biyya lafaa guutummaan yookiin World Bankiin addunyaa danda'een kaffala. Yesuus tokkichatu gatii kee danda'ee dhiigaan sirraa kaffala. Haleluuyaa! Nama yeroo bukkeetti ilaallu bara dukkanaa bara wal jibbinu mee namumame lafa namdheeruu of seena. Nama biyyoo lafaa wayii nama guuteeru fakkaan. Intalli mana keetii mucaan mana keetii tokkichuma sana intallitiin tokkittima sana. Abbayeen kee tokkichuma sana. Namicha mana keenyaan jedhin tokkichuma sana jira. Ameen ameen. Namoonni keenya qajeeshanii waamanii faazukkaa maazukkaa. Faazeriin gara qaroominaatti gaafa waamame faazukkaatti dhufe. Maazeriin Ingiliffara darbee gaafa Ingiliffara darbitee gara qaroominaatti gaafa dhuftu gaafa katamuuftee Ingiliffooftu maazukkaa taati. Tokkitti masana. Ameen ameen. Biroo sistuu echaaltu bini tokkitti masana gaasa. Kanaaf garuu waan akka lafatti hafanitti yaanna. Dukkanatu wal nu jibbisiise malee nama ilaalamte hin qufne nama addunyaa barbaadamtu nama furmaata nama biyya jijjiirtu nama dukkana kana booddee addunyaaf eebba taatu. Nama amma maafan dhaladhe jechaa jirtu bagan dhaladhe immoo nama jechuuf jirtu. Dukkanatu akkasii godhe malee ati nama bu'aa buuftu nama bu'aa buusu tokkitti addunyaa kanaati. Mee waa'ee kanaaf chab garaagalateeffadhaan. Ameen ameen. Namoonni yeroo maqaa ijoolleetti laatan ataatu yoo feete ofumaa dhalatteedha. Itti yaadne maaliif akkasaa yaadamin qoyi nama yaadamin waa'ee kee Waaqayyotu dhimmaaf si yaada. Maatiin kee yoo yaadne Waaqayyo garuu si barbaade dukkana kana keessa dabarte ifaaf akka taatu waan beekuuf Waaqayyo sagantaadhaan si fidee ati abbaa herregaarraa shawwadamte yookiin herrega jala dabarte hin qabdu hin sodaatin. Waaqayyo mataan isaa fayyaadha gaafa si uume mana jira gaafas. Namoonni gaafa noome mana hin jiru. Ati inuma taatadhee bareechee si gaadha. Kanaaf dukkana toofsi jibbisiisaadha malee ati mee utuu xinnoo ishee argatte immoo sobdame ani hinduu jechuutti kaatagaa. Isuma amma kottuu na ajjees kottuu lafa kanarraa na fuudhu jettuuti gaafa Waaqayyo asiin doolaarii godhee jireenya isa akka soolaarii immoo asiin sitti bane gidduu gaafa si kaa'u diinni koo humaa dhamaatan hinduu. Namoonni immoo fi birratti kuma jiraadhu jechuutti ka'u gaa kuma si namarraan bulechaa tureen kuma si nama ibsaan qabadha jedhu kanaan kuma si nama afumaan lafarra ta'a jedhu kanaan kuma abbaa kumaaf galannaa ta'u. Dukkanatu akkasii godha malee atoo dhuguma of jibbite mitiin. Tokkotu akkasii lallabeetu yoo Waaqoo na ajjeesechaa manaa kadhachaa ka'oodha. Gaafa kana asfaaltii qaxxaamuran immoo zabiraarran jira of eegi. Shofeerittiin ana of eegi laa zabiraan hankooti hankeenya zabiraan. Mee maaltu daanya'uu gaafate manaa ona ajjeesechaa olte gaata. Manaa ona ajjeesii jechaa olle kana maaltu immoo konkolaachisaadhaan narraa qabii zabiraan kan kooti jechisiisane. Of jibbine miniim dukkana jibbine malee ayi Waaqayyo beekaadha hin duutu. Harka keessarraa saa. Annama sirriidha jedha. Dukkana toofna jibbisiise malee jedhame.
gatiin koo baay'ee mi'aadha jedha. Ani mi'aadha jedha deddeebi'aati. Qaaliidhaati. Mi'aadhaati. Garuu dukkana toof nu jibbisiisa. Egaa yeroo jaallatamummaatu immoo dabalagaa yeroo ifaa kan mul'atan keessaan lammaffaan yeroo barbaadamummaa jennee jirra. Barbaadamummaa. Ameen. Kunis si gaafata, sunis si gaafata, kunis si gaafata. Maaliif dukkanni hin sokke. Gaafa sana immoo taraatu waliin ga'u. Taraa qabatu malee bilbilaan jireenyaa nu taraa waliin ga'u. Si arguudhaaf taraa waliin ga'u. Fakkeenya misirroo yookiin mushurraa torbee dubbadheera. Mucaa makaleessa mana keessan dhuftee abiddeen jedhu naa kenna. Bishaan boombaan feeraayi. Cilfaanaa ergisaame jechaa turteeti. Gaafa isheen mushurraa taate asitti naqanii asitti ta'anii. Wajjin fotoo kana dhagaa hundumtu. Jaarsi dhufe gamma taraa keenya kan maatii dha'e. Warri maatii namanii dhumaniiru nuyi balbeenna nan dhufaadhantu. Amma si ilaaluu jibban. Ani ergaan dubbachuuf jedha. Hamma sitti dukkanoomnaan si ilaaluu jibban kana bahe. Si wajjiniin fotoogiraafii ka'uudhaaf yeroon waliin ga'u. Waaqayyo ayyaana si urgeessu sirra kaa. Dibata si urgeessu sirra kaa. Ergaa si urgeessu sirra kaa. Wangeela si urgeessu sirra kaa. Hin deemtaa, hin kabajamta. Sababiin isaa dukkanni hin sokka waan ta'eef. Barbaadamummaa dabala. Egaa inni har'aa dhiibbaa jireenyi dukkanaa kiristaanota irratti qabu yookiin namuma lafarraa irratti qabu. The impact of darkness on Christians' life. Waa'ee dhiibbaan jireenyi dukkanaa nurratti fide ilaalla. Mee barumsa waan ta'eef namni isinitti dukkanaa beeku jirtu as keessa. Yookiin barati aanaarra turte yookiin barati elementarii barattu yookiin immoo barati hojiin qabanne yookiin immoo ammuma sammaayyuu fagoomaadhaatti ammuma sammaayyuu natti dukkanaa'eera kan jettame. Ani beeka waa'ee jireenya namatti dukkanaa'u kan jettan. Yoon dhageenye ta'e warra ollaadha dhageen gaafadha. Garuu dhuguma natti dukkanaa'e beeka jireenya koo keessatti jireenyi natti dhaa'e natti dukkanaa'e beeka warri jettan. Mushuluqqee makana turtanii reesin. Bande garbeelii makana lafa guute rakkattanii beektee. Maa ijoollee kan babbareedu. Ijoo ammayyuu wayyaadhaan dhossina malee sammuuf jireenyi nama baay'ee dukkana Waaqayyo garuu sirraa tarsaasa. Amma tun kana dubbadhu dukkana mana abbaa kee kan jibbite. Ela ol kaasime ammayyuu dukkana mandara kee kan jibbite, dukkana wallaggaa kan jibbite, dukkana gabaarra jiru kan jibbite, dukkana waldaarra jiru kan jibbite, dukkana jireenya fuuraa keerra jiru kan jibbite, dukkana waliigalaa kan jibbite, manatti galtu kan dukkanaa'e, hawaasatti jiraattu keessatti kan dukkanaa'e, mee harka kee raasi. Waaqayyo dhiibbaa dukkanaa sirraa kaasa. Dhiibbaa jireenya dukkanaa Waaqayyo sirraa kaasa. Ameen ameen. Haadha gammachiisaa jira. Nama Waaqayyo wayaa gurraachaa irraa baasee wayaa adiitti uwwisu jira. Uffata gurraachaa tokko Waaqayyo namarraa tarra godhee tarsaasee diyaa. Ayyaana isaa akka biiftuu calaqqisu immoo dirqim godhee sitti uwwisa. Warri dukkanatti si baran yerooti jireenya ifaatti dabartu dhuguma kun isheedha. Dhuguma kun isa hamma jedhutti Waaqayyo hin godha. Egaa dhiibbaan jireenya dukkanaa kiristaanota irratti qabu inni tokkoffaan jedhaa qabadhaa. Inni tokkoffaan jireenya namatti cufa. Jireenyi dukkanaa jireenya naannessee namatti cufa. Faaruu Ermiyaas 3:7 akkas jedhe Ermiyaas. Karaa hundumaa naannessee dallaan natti cufee natti ijaaree dhagaa soofamaadhaan natti cufe. Yeroo meeqa yeroon achii ba'uudhaaf jedhu immoo karaan ba'uun dhabaa natti cufameera. Ermiyaas jireenya isaa keessatti raajii isa boo'aa jedhame beekama. Gaafa ammaatti raajii boosifti harakkin. Raajii Ermiyaas boqonnaa 52 kan barreesse. Isarratti immoo faaruu boqonnaa 5 kan itti dabale. Boqonnaa 57 baata. Garuu hin bo'a.
Ermiyaasin jireenyitti cimtee lolla adda addaa gaafatti ka'e. Fayyaatti fuudhanii boolla biirii keessa buusan. Ermiyaas chaa'oo jedhee boolla biirii keessa gaafa bu'e Waaqayyo immoo ariifatee waan isa gargaareef boolli biirii gaafa inni keessa bu'u bishaan hin qabu. Dhaqee lafa qooraarra xob jennaan bu'e. Anoogaa bishaan mataa korra yaateen see gossitee na eeddee. Natti dukkanaa'een see baqqaan hin jiru jechuudha bishaanni. Achii booddee immoo nama sadii kaaseef fiigaa dhufanii mootichaan akkas jedhan Ermiyaas kun nama gaariidha. Qoonqoon achi keessatti akkan ajjeefne waanuma dandeenyeen achii baafnuu laata jennaan yoo akka itti baaftan qabaattan baasaa. Dukkanatti naftu karaa qophaa'a. Finyoo dha'anii fidanii moofaatti hidhanii akka nannasaa hin murretti itti maranii gaafa darbataniif finyootti irra taa'e harkisanii baasan. Bara dukkanaa kana keessaa finyoon harkisee si baasu sirratti lafa dha'uun jedhe. Me bahuudhaaf warri yaalii qabdan dhiibbaan natti ulfaateera. Finyoon qabadhee bahu tokko Waaqayyo naaf kenna warri jettan. Maqaa Yesuusiin maatii abbaa keefsiif finyoon qabattee kaatu darbatan. Anatti waa dhufeera. Ilaa finyoon ati qabattee lafa of abaartu kanaa baatu sirra bu'eera. Finyoon ati qabattee lafa of jibbitee kaatu sirra bu'eera. Akka hin murretti immoo moofa yookiin carqiitti hidhanii fi isarra taa'ee achii ba'e. Akka hin miidhamnetti karaatti baatu qophaa'a. Kanaaf naanneffamee natti cufamee jedhe garuu gaaf tokko keessaa gaaf tokko yeroo biyyi booji'amte yeroo biyyatti dukkanaa'u jalqabu Waaqayyo sagalee fidee fi Ermiyaasiin akkas jedhe mootichi yaa Ermiyaas yoo barbaadde biyya kana jiraadhu yoo barbaadde Baabilooniin kottu siif garuu ifeera carraa lama qabdaa. Bara dukkanaa tokko dhibaa bara bari'u garuu carraa lamatu argama. Isiniin galle haleluuyaa. Green cardii kenneef yoo barbaadde biyyuma Israa'el keessa fataa'edha afaan seenaan fataa'edhi jiraadhu yoo barbaadde Baabilooniin kottu garuu iyyama lamaansaa qabda. Hammasitti cufamee taa'edhe karaan lama banameera. Bara jireenyi dukkana ammaattu dhiibbaa gadheen namarratti ta'u mi'a karaa cufama. Hin barattaa karaa cufama. Tajaajilaadhaa karaa cufama. Ayyaana baattaa karaa cufama. Waa jajjabaatteetta garuu karaa cufama. Waaqayyo dhiibbaa bara dukkanaa kee asi baasuuf immoo carraa karaa sirraa banuu qopheessa. Mela akka sedhaati dukkana kana keessa jedhame karaan narraa banama jedha. Eeyyee. Isa duwwaas mitiga yeroo dhiibbaa bara dukkanaa keessa dhiibbaan isaa balbalati yookiin jireenyatu namatti cufama jenneerra. Inni lammaffaan jireenya dhokachuutu baay'ata. Jireenya dhokannaa jireenya dhokachuu isa duraa moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 9 akkas jedha. Yaa Eeliyaas caamsaaf ongeen hammaateera. Dhaqii laga keerit keessa dhokadhu ani immoo achittan waasii abbooma. Ameen. Laga keerit keessa dhokadhu ani immoo qurruu siif abbooma. Bishaan immoo achuma keessaa dhugda. Jara keenya yoo dukkanaa iyyuu kan nama dhibu immoo Waaqayyo qurruusaa ramadee nu jiraachisaa jira. Ameen ameen. Egaa jireenyi bara dukkanaa yoo dhuma dhokannaa ta'e iyyuu Waaqayyo warra kan saati immoo qurruusaa ergee maharraan ga'e. Haaliin cufameen nama leonuma jiraanna. Warri ayyaana Waaqayyo warri kana qabdoo waan taane. Ameen ameen. Warri kana qabdoo waan taane. Mee waa'ee kanaa galateeffadha Waaqayyoon. Bara dukkanaa gaa hin dhokate. Raajii beekamaadha garuu hin dhokate. Gaafa dhokatummaa achuma keessaa lagattima keessaa bishaan dhuga. Qurruun immoo ganamaaf galgala waa geessiti. Garuu namoonni adda addaa akka hiikanitti namni guyyaatti 3 nyaataa jedhu Eeliyaas immoo 2 jalaa taatee jedhu bara dukkanaa jireenyi wal hin qixxaattu akka hin quufneef akka hin duunetti nyaatu. Ishee kana walitti hima. Bara dukkanaa akka hin quufneef akka hin duunetti nyaatudha. Akka hin quufneef akka hin duune. Induutu garuu yeroo dukkanaa keessa badaan quuftu. Ijoolleen harkuma akka gochaa dabalannu jetti qooyaa bari'u dabalatta. Akka nama mana maraguutti gashuun hin ulfaata yeroo kana.
Hincima. Kanaaf Eeliyaas ganama galgala yeroo laaqanaa ishee kadhannaa waan dabarsa. Tokko keessaa hambisee jechuudha. Haa ta'u malee dhaqii dhokadhuutti hin jedhe. Garuu sagaleen si'a lammaffaa dhufee akkas jedhe yaa Eeliyaas ka'ii mul'adhu jedhe. Waa'ee innaan bara dukkanaa darbaa jiraati. Amma immoo gara mandaraattan si barbaada. Hin dhokatte malee achitti naftu. Jireenya koo keessatti an bara dhokannaa baay'een beeka. Bara irraanfatamuu baay'een beeka. Bara namni namatti hin sinne baay'een beeka. Yeroo tajaajila kana tajaajilu torbee isinii kaasuu yaaleera. Asfaaltii marra waan deemnuuf waan asfaaltii irra dhufne isinitti fakkaata. Miti garuu rakkisaa nutu asfaaltiitti hin bayinidha. Na duukaa jirtu. Jireenyi rakkistuu nutu asfaaltiitti hin bayinidha. Waan lafa walqixxee irratti wal agarreef jireenya walqixxee maan dhufan hin seeyinaa. Mee amma yoo harka nama simbira jiruu qabaa. Waan dabarsite yaadatta jedhaa gaafadhaame. Ishee gaafichaa keessumaa yaadatta jedhame jedhame. Bara dukkanaa ijoollee bara dhokannaati. Nami si beekaa garuu sin beekuun dhokatta. Ofuma bilbila si'a namaa barreessitee yookiin namatti laattaa fuudhanii gatu. Nami dhimma keeyyuu hin qabu. Bara mul'annaa irratti garuu biyyatu wal ga'ee si gaafata. Ijoollee biyya keenya iyyuu Waaqayyo akka isheen gaafatamtu godha. Mee ergaa biyyaa raajaa harka keessarraa isaati. Wangeelarraa kan ka'e jedhame. Biyya keenya Wallaggaa jedhame. Daawwannaadhaaf itti yaa'u jedha. Iddoo daawwatamuu taate jedhame. Ameen ameen. Daawwatamuu gaafa jennu lafa isaa duwwaa miti nama isaa daawwatama. Maqaa Yesuusiin hamma nurraa baqatan sitti baqatuun jedhan. Miilli nurraa baqate taajjabbiidhaan nutti baqataan jedhan. Maqaan isaa ulfaatu. Egaan jireenya dhokannaa baay'ata. Bara dukkanaa akkasuma. Inni sadaffaan dhiibbaan jireenya dukkanaa namarratti fidu filannoo nama jijjiirsisuutti kaati. Waaqayyo ishee haifatu. Jireenyi gaafa dhaa'utti kaatuti. Anoo gooftaa kanayyuu waan sanaa galuu dideedhaan dhumtu. Luqaas boqonnaa 7:19 akka jedhe Yohaannis cuuphaan. Yesuus hin dhufaa inni abiddaan cuuphaa ani bishaaniin cuuphaa kophee miilla isaa eeguunnaaf hin ta'u narra guddaadha. Inni afarsaa ofirkaa qabaa abaqiif qamadii garaagara baasa jedhee lallabee lafa onaa keessa taa'etu lallabu. Yesuus achitti isaa mul'annaan ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu namarraa fuudhu isa cubbuu biyya lafaarraa kaasu jedhee lallabe. Isa argee gammadee galateeffatee isa iyyuu qabee cuuphii harka isaatiin nan cuubinillee sin cuubullee jennaan jenna cuuphii rakkinan qabannaa qabee cuupheetu gaaf tokko immoo dhugaa irratti qabamee maqaadhuma haadha manaa mootii bara sanaatiin maaliif fuudha lammaffaa fuuta jedhee morme dabil meereejii morme waan biraa miti. Namni Waaqayyoo Yohaannis kan inni mana sirreessaa galee fi dabil meereejii maaliif akkas goote jedhee yoo mootii taate yoo ana manaan lammeeffatini jedhe. Taayiltoonni namaa taayitaa gurguddaa qabanitti raajuu sodaanna miniire ankee Waaqayyo beekaadhaan namni. Ka warra fooyyee qabanii Waaqayyo beekaadhaa ka warra fooyyee hin qabne Waaqayyo hin beeku. Ergaa bara keenya warra leezerii fixaadhaan haasaa tokko. Asillee biyyi nagaadha. Mini warra leezerii warra mataa dhedheeraa fixaadhaan obboleettota keessa. Waaqayyo gargaarati. Kanaaf inni garuu akkas jedhe mootii yoo taate iyyuu maal nama fuutaati jedhe wangeelli si bira ga'ee cabaa odhe maaliif haadha manaa namaa fuutaa jedhe achumaan haati manaa isheen itti heerumtes funyaanni gama sana ga'ee naarte mataa lafatti reebdee qabanii Yohaannisin qabanii hidhan. Gaafachi kee ta'u immoo jireenyi itti ulfaate jennaan bartoota wayii qabannis akkuma gooftaa Yesuus bartoota isaa waammatee ijoolleen dhaqaati Yesuusiin isa waa'ee isaa fedhee jireenya dukkanaatti gale kan isa jireenyi natti dukkanaa'e kanatuun isa qabu dhaqaatii mee Simoo kan biraan dhufaa jireenya nutti ulfaateera nutti dukkanaa'eera nu yaadattamoo nama kan biraa Yesuus kan jedhamu dhufaa midhaqaatii ishee kana addanaa baasaadhe. Kaleessaa ilaa hoolicha Waaqayyoodha. Kaleessaa si cuubuun narra hin jiruudha. Kaleessaa waa'ee isaa lallaba. Kaleessaa hidhaa kophee isaa eeguun narra hin jiru na caalaa'edha. Rakkinni funyaan keenyaa Yesuusiin dagate jara keenya nama aaree jiruuf faarfannaan kenninaafi ittiin qabee sin lola. Nama aaree jiruuf lallaban ittiin qabee sin lola.
namicha mucaatu baay'ee aaree jira waldaa keessaa gorsaniiru kana sirreeffadhu dhaniitu aqi amma immoo dhaqe sagantaa banii hojii hojjedhu gaadhanii gara waltajjiitti ergan aaree boka kee dhufeetu isheen tokko durii gaa faarfannaa filatu jaartiin faarfannaa filatan filadhaa meesin immoo faarfannaa wayii aareera faarfannaa akkamii faarfannaa wayii filadhaa meechen bobbokoo kaasaa jira gaa ilaa itti jaartiin ennaan eessan naqasi dhiisee isa dhufu faarfannatti eessa abbaa kee dhaqxareen faarfatta malee yeroo jireenya ulfaataa keessa faarfannaan illee tajaajilli nama harkaa bada kanaafidha nama gar malee yeroo rakkinaa keessa jiru abdii kutannaatti buusa Yohannis simoo kan biraa eeggannaa jedhe jara keenyaa Yesuus meeqa jira Yesuus tokkuma jira addunyaa filattanyaan qabu amma sakamiin ergaa firee waaqayyo simoo kan biraa eegganna yeroo aareeti kadhannaa nama aare kadhannaa bara dukkanaame baay'een ishee lola qabdi Madumana nama dubartaan dhaggeeffatanii waaqayyo gooftaa ofii achi teesse ana rakkina kana keenya keessa lakkeetti na qabde jara keenya warri durii gaafa bakka kambu gaafa lakkeessee bakka kambu maal jedhu isaa baga amma dhuguma gammadani nurra buusananii ka godhatu nu bitan isaa baga shoo maaliif ittiin mormiteen dandeessu simoo kan biraa eeggannaa jedhe kan biraan hin jiru dukkana kan ibsu ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos ni harka ol kaasaa ila yanama sitti dukkanaa'e maqaa sitti dukkanaa'eef jettee filannoo keen geddariin maqaa sitti dukkanaa'eef jettee kadhannaa keen jijjiirin maqaa sitti dukkanaa'eef jettee haleluyaa kenniisin maqaa sitti dukkanaa'eef jettee lallabuu kenniisin maqaa sitti dukkanaa'eef jettee jireenya kenniisin kiristaanummaa kenniisin inni dukkanaa'e bor hinuma ifaa aamen kadhannaan bara dukkanaa lolaf keessaa qabdi amala gooftaa irratti nama gungumsiisuu qaba nama aaree jiru ergaa yootti dubbattanu sinna'u kajeela ilaa kee kan sii qaba sin guddisa sin jedha waaqayyo gaafanan amen isa tokkotu hojii dhabee yeroo dheeraa ture waaqayyo ergaatti dubbata dhufee harka irra kaa'ee karaa nama ilaa yeroo xinnoo tafe siin jedha waaqayyo dukkana kana nan dabarsa siin yaadadha siin jedha ennaan ilaa mee akka ittiin jettu kana caalaa sin eeguu hin barbaadu hin argita mineen argaa jirta mineen hin argu mineen ilaa akka ittiin jettu an silaan arguuti hin barbaadu kana bootte ameen yeroo jedhetti dhufee jireenyatti jibbite deebisee si gammachiise jireenya irratti abaar tokko ta'e jaallattee eebbistu si taasisaa haleluuyaa kan dura waa sinitti meerateen beekusaa gatii baankiitu irra galagalee jiraayyuu jireenyi itti dukkanaa'eera kadhannaan moo dhaqe kadhannaan nuftuuf taa'ee waa'ee birritti yaada inni tokko dhufe ergaatti magaa waaqayyo waa'ee keenatti maa ji'arraa asitti makiinaa koo biraan balbala kee dhaabatti ani makiinaan sitti bita siin jedha ennaan keeppii isaa fudhate ilaamee akka jettu gatii isa baankii sana yoomnarraa kaffaltaa jedhime isa makiinaallee yaadamu jedhe yeroo dukkanaa hammam yoo sitti dubbatame dhugaa sitti hin fakkaatu kanaafidhaan Museen naqeeti saba waggaa 430 rakkina tumee rakkina quufee itti dukkanaa'ee xuubii dhiitaan ajjeesee bobbokokee dirrattaa'ee ta'u kanaan dhufee waaqayyo akka jedhu ennaan callumadhan waaqayyo gooftaan maccaana ergeera ennaan callumadhan maqaan isaa waaqayyo gooftaa maccaasa jiraataadha ennaan callumadhan waaqayyo akka jedhu callumadhan ilaa biyya kana keessaa sin hambaasa siniin jedhaa jennaani calluma jedhan maaliif gaddaniirutti dukkanaa'eera yommuu dukkanaa keessa yoo hin fayyita jettes siin hin ilchu yoo hin duuta jettes siin bu'u yoo hin waaqayyo sin guddisa siin jedha jettes callee si ilaala fayyaa ta'in jedhu
yommuu hinduu ta'ettes hin bu'u. Arba xiyyitii quufe jedhan. Arbi xiyyitii ko jallee si ilaala. Mana rukuttes hin jedhu. Bagana rukuttes hin jedhu. Kanaaf ameen jedhamee yeroo danda'e hin jedhu. Waan fedhe yoo jette maaliif itti ulfaateera. Gurratti qabee duucheera. Waaqayyo nama jireenya akkasii nuuf fitee jettu kanaaf sirraa hin kaasa. Egaan siimoo kan biraa eegganna jedhe abdii kutannaarraa kan ka'e. Israa boqonnaa 10:2 irratti akkas jedha. Biyyichi yakkaa keessa galeera. Waaqayyo biyyatti gaddeera. Dukkanaa'eera jedha. Israa'eloonni hirqinfatanii boo'anii jedha. Saba hirqinfatee boo'u kana gidduutti hafuurri Waaqayyoo dhufe. Ameen ameen. Irratti lafa dha'e. Akkanaan jedhu Waaqayyoo jedhe ka. Shekaaniyaa jedhama. Shekaaniyaan akkas jedhe. Akkanaan jedhu Waaqayyoo isinillee hin boossu jedhe. Isinillee hirqinfattanii boossu dukkana tafne nu rukuteera Waaqayyo nutti dhiyeera jettu jedhe. Akkanaan jedhu jedhe. Eeyyee biyyichi boo'aa jira jedhe. Garuu kanuma keessa immoo Israa'elootaaf ammayyuu abdiin jira. Biyya Wallaggaaf lafa keenyaaf dachee Oromiyaaf harka keessa raasa. Ammayyuu abdiin jira. Haalli jireenyaa rakkisaadha. Haalli barumsaa rakkisaadha. Haalli gabaa rakkisaadha. Haalli bultii ooluu rakkisaadha. Kanuma keessa immoo abdii jira. Abdii jira. Seexanni abdiin qabdu kana keessaa immoo hin fakkaarti. Kiristaanni abdii qaba kana keessaa immoo hin bo'u. Aduukaartu. Seexanni yeroo hundumaa nan ajjeesan. Akkasan godhan. Ofii isaatii iyyuutti faradamaadha. Kiristaanni immoo abdii bara baraa qaba. Nan du'adha immoo. Nan du'a noo maal goota noo bara nan tinii ta'eera. Tabalaasheeraan beektay. Maqaa Yesuusi. Maqaa Yesuusi. Utuu hafuurri Waaqayyoo harkisuu didee gad harkifata. Hin fayyita utuu ittiin jettu hin fakkaatudha. Bara dukkanaa akkasii godha. Dhiis Waaqayyo sirraa hin kaasa. Egaa attamitti dukkana keessaa gara ifaatti darbina ishee jettu kanan gabaabsee isinitti hima. Mee warri dukkana keessaa gara ifaatti darbuudhaaf qophooftan. Annama callee as keessa taa'utti ni muga. Mee warri qophooftan. Dukkanuma maatii koo kana Waaqayyo narraa kaasaa gara ifaattan darba kan jettan. Kana bichaa kan amantan. Kana bichaa kan amantan. La akkaataa itti dabartuun sitti hima. Qabxii 3 gaggabaabseen ariifadhee isinitti himu yaala. Inni tokkoffaan akka ifni jiru sammuu kee keessatti arguudha. Akkitti gara ifaatti ce'an yookiin gara ifaatti ba'an inni tokkoffaan ifni akka jiru sammuu kee keessatti arguudha. Sammuu keessatti arguudha. Kun dhoksaa guddaadha. Mee warri ifni jirattanii amantan. Haleluuyaa. Fuula koo dura ifa jira. Akkas jedha lakkoofsa 24 Balaam akkas jedhe ilaa urjii tokkon arga. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ammallee lafoonaa keessa deemtu jedhe. Ammallee waggaa 40 aduutu isin gubaa. Maannaaf maaraa gidduu jiraattu. Jireenya maannaaf jireenya maaraa gidduu. Maannaan ganama roobdi guyyaa godhatta hin argattan. Jireenya eeggattummaa amma borga namaatti eeggataniidha. Isheemti immoo aduun jaallattu hin baqaa'edha gaafa aduun itti ba'u. Jireenya eeggattummaa keessa jiraachaa lafa onaa keessa deemu. Garuu sagalee tokkotu immoo Balaam kan jedhamu arrabsituu biraa sagaleen dhufe sayyu. Ila akkas jedhe ila kunnoo. Ameen ameen. Urjii isaan argaa. Urjii guddaan tokko Israa'el keessaa natti argama. Ila dukkana biyya kanaattan urjii argan immoo harka keessa ol kaasa. Biyya kanatti illee waan dukkanaa fakkaate barumsa amma gadhiifame kanaan ila urjii guddaa tokko as ba'aa jira. Urjii misiraachoo mana keessan irratti biyya keenya irratti tajaajila keenya irratti hojii keenya irratti harka kee diriirsi kame ila ula kunnoo urjiin natti argama jedhame. Biyyillee dukkanaa argaa warri iji keessan baname warri wangeela kana dhagaa jirtan ifan nutti argama. Ifan nutti argama. Haleluuyaa. Labsii.
إلى منك يتدو كنارا سينجنو غرو أرجين توكو أسباجرا أرجين كاكو هارسو أرجين دودكيرا إجاكيرا سمو غردو كنغلا فتو بوك جريس راتبان جريان أرجي نرغي لفا أرجي أرغن اتمنيم مغالا كيس اتمنيم مكياتو دوغامنيم چماقي دوغامنيم لفونا كيس ات أرجي نرغما إسيني وانغاري أرغو فيدو غاني جراچو قبضو مني نگلو لفونا رتن أرجي أرغانا سبقنا كيام مو جراي لا سموسانا كيسا مو جراي زرا كينيا أرجي ملتا باتي أرجي أيانا واقعيو باتني مالي بدو أرغتو أرجي نو ترغم كناف غرا إفات تجوداف غرا إفات تدربوداف سمو كي كيساتي وان إفاتو كو أرغي إفي أكجرو أمن دكانا كي عرفاير تيوتي يو هم باري أجن إلا دكانو ما كيسا تيوتي يو كيسا كيتي مو إفاتو كو إلال نمني كان إني دو كيسا ساتي دوا إيكا كيسا دوي ورّي بكي موكا كمان إلال متي رأي ديلالله ربالو وارا ديلالله كيسا ديلالله دفعو مكا يسوس كريستوسين أما كيسا كيتي هوي إما سألا هويتا هذا سينجل كيسا كيتي هويتا أيان نواقا جل كبسين إفا جتغرسيس مما إفا نترجم أنا أمريكا كيسا راسا إف إلا آمين 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 سيطان نسيلا ودوكنا ستغرسيسا مكا أتين دوتو سينجنا أكا تبادو بربادا أتين مرت تباري هندوين ديد نما سيبران ديد nami kenya dua aku mau nitila la aku jitaratila bokon namba yesi debi asete vacation isete dua dam maka nan dua de mana ke dua kayen dua wanita me de masok ake dua nu galaga ade mele ke bada mega drama to ko jetani tu jato ko tu jirenya na tamate de mane Christ ka falunda de be suki de ke tu وان اتنو فجأة سنة بكابو وينا لكينا كنيت أما نكنو في ممالي بكنا وفجأة سنة كو يوم ده بيكفل غباتر كابرتا إننا ميكا برباد دايره سلا ودوانا ما برباد دينا سينو سينو ودو ميكا برباد داينا ناني مدري تو كويت وي مدري تو كو غاشانا جيسون دندو سريتا جيسو داف تو كونتين ناتي دو برباد داي سريتا لا مصيبة تولي لما كنّي إتوني جريان جاب قافة الله تنيفي ما يدي قافة تسا نندو أنني سافو دفني يا رود وايد دعاء كافتو كورينا جيف تولا فقوتو دفني سيلا وده بربار باريتشني جا جيف نورة عندهم تربنا راتين كونين كارو مسيح وياه ما كايس سيتو سا كنتا دعاء كافتو تدانان أجيسو باجتام باسين كورينا جيف توتا قوتان jirenya fi mogo pai akka dinjiran kan sego duguru wan pai jira Yesus qofasa garus jira chisa inno fi nyoti fura tene ke ol galeta ayetu me koy me amana mi chamaye amadu wan bra gabade nangen tu ni amugune koy am indu mal lango me an langata indu me manatian ange dara dagara manara kasate mana kasati ke dara denjira da ko me frashi kono tinta tata silaw khabon na bayra mana ke sanjubate frashi tata akani warri finyot gurgurte duera se ani kore dirit mani polisi de mani mana rajam sudufan mana no matum indi mana antum ma se mana tum dugunet hindu etinufu siwa kayo mana sirra geddaru jeda Amos akkas jedhe ganama le dubbatameera Amos akkas jedhe Amos sagal kudha tokkorratti gaaf tokko manni Daawitiin nama jige kun deebi'ee ijaarama Waaqayyo nu yaadata dukkana keeta yaadatamu dubbadhu gara ifaatti ceetaan jedheen ila gaaf tokko ameen ameen ila suna duuka dubbadhaame ila gaaf tokko jedhame manni Daawit inni jige manni keenya inni jige biyyi keenya inni jige aloonni keenya warra hamileen isaanii kufe deebi'anii ijaaramu manni Daawit inni kufe deebi'ee hin ijaarama jedhe Amoos akka ijaaramuun nuuf arge yeroo hundumaa raajii arginu keessatti rakkina himaa dhufnee dhumarratti araara himnee fixuu qabna akka nama Waaqayyoo kana
Amosi rukutamtu hinnumtu echawle dumarratti gaaf tokko garuu manni Daawitin ni jige mo'inka. Ijoollee Waaqayyo gaafa namatti dubbatu dukkanaaf rakkee namatti maa dhufee gaafa gara dhumaatti ifni akka ta'u immoo namatti hima. Araaraan walitti jabaanneef namalee jibbaan gargar hin baanu Waaqayyo wajjin. Yoo nutti dheekkame iyyuu nutti dheekkamaa dhufee araaraan nu araarfata. Ameen ameen. Kanaan dura Waaqayyo dogoggortee ta'eera, sirrukutaa ta'eera, sinadaba ta'eera, akkasan si godha ta'eera. Ati immoo dukkana kana keetti nan gatiin namaari gaafachuu jalqabdu ilaan immoo deebiseen si ijaaraa jedha. Akkasi. Egaa akka ifatti ceetuuf ifa fuula sammuu kee keessatti ifa argi ammuma ifa argi. Daqiiqaa tokkoon si eeyyamame dunuunfadhu ifa keessatti argi. Fuulli koo durri ifa dhaayeda. Maatii koof natu eebbataa eda. Barumsi koo eda dhimma baasa. Edaan ofumaan taa'amini. Edaan nama guddaadha kan jedhu ifi guddaan tokko sammuu kee irratti ta'u hin jedhu. Haleluuyaa! Waan akka dukkana wayii immoo sammuu kee irraa kaasi. Ammuma iyyuu dunuunfadhu irraa kaasime amantiidhaan. Dukkana wayii dukkana maatii kee keessatti sitti dukkaneesse maatii kee dukkaneesse ofirraa baasi. Ifa immoo argi. Maqaa Yesuus irratti ta'eera. Mee ililleef galata Waaqayyoof. Ilaa inni lammaffaan Waaqayyo isa jireenya namaa ibsu amanachuudha gara ifaatti ce'uudhaaf. Jireenya namaa kan ibsu eenyuudha joo? Ollaadhaa? Warra biyya alaati? Faranjootadhaa? Waaqayyo jireenya namaa ibsa. Mee warri Waaqayyo irratti jireenyi koo hin ifa amman boo'e kana Waaqayyo jireenya koo hin ibsa warratti ta'an. Mee harka keessa irraa isaa. Waaqayyoon beektu mini innumtiyyuu ifadha. Ifatu gara kee dhufa. Dhimma isaa dukkanni mana kee irraa baqata. Jireenya kee ibsa Waaqayyo. Nuyi akkuma Waaqayyo jireenya namaa ibsu iyyuu hin beeknu waldaa mataa isaa beenna malee. Amma namni tokko hiikumti Waaqayyoo takka nu rakkisa. Takkaa nuun godhu. Akkitti kadhannu nuun godhu. Waan jennee kadhannu nuun godhu. Beektu namicha isa Waaqayyoon kadhachuu dhaqee muka jala taa'ee jilbeenfatee kadhata. Yaa Waaqayyo waan danqamee birrii 500 amma sammaanaa kennee. Calluma dhe Waaqayyo. Ishi baqqaa yoo sitti cimes immoo 300 kenni kaa'e. Hin fooyyesseef. Maali haa kun istaandiin qabuu deema laala baqqaata Waaqayyo. Ishi baqqaa waan irra danqamee 200 fidimee. Hada kun 200 fidi kaa'e. Shantama yuu fidee namittiin tokko mukicha yaabbattee guutuu isaa keessa hirte muka cabsattee taa'aa jirti. Murtuuxxee cimaa cabsatee taa'a. Shantama fidee naan calluma. Isa immoo gadhaa'ina ajjeesi kaa'e. Achi alaammattee dudda isaa gaafa isheen irra buutu. Gaafa isheen gootu isa waan dandeessa. Isa kana waan dandeessa. Waaqayyoon mee staandii godhadhu kadhadhu hin fofooyyessinis sinitti meeqa namni yemmuu Waaqayyoon kadhatu mee amma bara keenya sinitti meeqa akka nama warra mana nyaataati gatii nyaataa dubbisanii namichi dhufee dhaabbatee yookiin taa'eera maaltu jira achi gadi hin dhaga'u namichi inni ajajate hin dhaga'u baay'inatti paastaa qeebatii shiroo maal jetteedha ammas baay'inatti shiroo mana anqulaal basi qaamna ati rakkinni kee ijaan 100 ta'eef gaafa jilbeenfatu 100 waamit toora gash qoy Waaqayyo waaqa manajimentiiti ofiisaati gaafa waaqa lafa uume tooraan uumaa dhufe aloo tokkotti didichiise galeente ati garuu gaafa kana hojii kee fariifatteeti achi gadi maqaa waamta sharararar mi harka nama simbira jiru cabbataa Attamitti kadhatta achuma gadi waamta ammate yeroo kadhattuudhaan. Namni tokko moobaayiliin qabuu tiiviin qabuu maaloon qabuu kopheen qabuu maaloon qabuu namni qabuu ni meeraa zayitiin meeraa qulubbiin meeraa akka Waaqoo jireenya keenya ifatti baasu irratti amannee kadhanna. Iyyoob akkas jedhe 13:15 irratti
waaqayyo yoo na ajjeese iyyuu isuma nabdadha jedhe. Ameen. Baay'ee miidhame gogaan nasaarraa qunca'ee dhumeera. Garuu akkas jedhe yoo gogaan nanna koorran jiru ta'es yoo qiraaciin of hooqes yoo ijoolleen harkaa dhumanis yoo ati manaa baddees yoo sareen koo gandatti gales yoo waan hundumtuu diigames anaaf dukkanni ni fa'a. Isumaan eeggadha. Har'a sirna dugda kun eegalla harka keessa ol kaasaa. Dukkanni biyya keenyaa hin kaa'ame. Yoo nu ajjeese iyyuu isuma eegganna waaqayyoon. Lafa nami galetti qofaa isaa dhufa. Jireenya Iyyoobiin kan natti tolu ati manaa dhiistee galtee baddee ijoolleen isaa nami kudhan immoo sila iyyuu dhumaniiru qabeenya immoo furatanii fixaniiru qofaa isaa taa'ee akkas jedhe hiriyoonni isaa immoo dhufanii jajjabeessuutti ka'an ennaani isin immoo mee jedhe Iyyoob 16 irratti isin immoo mee jedhe jajjabeessitoota rakkina fiddaniidha. Ameen. Isin immoo jajjabeessitoota rakkina natti baay'iftaniidha. Isinis waan aangootanii ani garuu jedhe ameen yoo na ajjeese iyyuu waaqayyoon an eeggadha. Maaliif namarraa eeguu jibbe beektu haati manaa sa'i akkas jette akka gootu jette dukkanni kun sirra bu'eeramini rukutamtee jettamini waaqayyoo keeramini manni akkasi godhe kun ati tuu tajaajiltuu tuuti isaaf jiraattu akkasi godhamini ganii du'ila ganii kimbil jedhii du'i biyyoo nyaadhutte. Turaadha koo jedheen akkas godhate. Hallelujah. Ayyoona ajjeese iyyuu isuma harkattan du'adhe guyyaa dhumaa immoo na kaasa jedhe. Mucaan namni summe lafarratti hanqaayuu hin jenne guyyaa dhumaa immoo warra du'an keessaa na kaasa. Yoo barbaade immoo jedhe nanna gosa ciccite immoo jedhe akka saafelaa ta'inaan jedha ani immoo nan ta'a jedhe. Waaqayyo fiigaa dhufee jalqabii kee gadi bu'aa yoo fakkaate iyyuu dhumi kee guddaa hin ta'a. Dukkanarraa laaltee baga nan ganin baga nan gatin. Hallelujah. Achi booddeen immoo gammadee akkas jedhe gaa nan beeka akeeka kee karaatti kan hambisu hin jiru. Abbaan fidaa guuree fidee boqonnaa 42 irratti haati warraasaa isheen baddees waaqarraa buute ta'e lafarraa dhufte ta'e hin beeknu fiigaa dhufte. Istaayile hin deeminu akka duriitti jetteen maal ta'a ree baga nagaan dhufte. Ijoo bara dukkanaan warri baqatan mee harka ol kaasaa bara ifaa kanatti garuu yaa'anii dhufee. Merke keessa akka godhaa simadhaa ela warri dukkana keetti sigatanii turan warri maatii keerraa baqatanii turan warri sirraa baqatanii turan warri mana keerraa baqatanii turan warri si baqatanii sokkan yaa'anii galataaf harka fuudhaadhaaf si barbaacha gara keetti yaa'u gara keetti gara keetti gara keetti gara keetti gara keetti. Hallelujah. Shona ajjeese iyyuu jedhe isuma eeggadha. Waan ati waaqayyoof maqaasaaf dubbatte waaqayyo dhagayeera. Ameen. Mee warri ejjennoon koo cimaadha yoon du'e illee isuma eeggadha warrittan. Ameen. Faayidaa maxinnoodhaan hin gadhiiftu mini fuula waaqayyo duraan baddu mini. Baay'een namaa moobaalii mattachii kana bitee mattachi nama gochuu barbaada. በኢየሱስ ati garuu faayidaadhaan iddoo waaqayyoon dhiisin fuula waaqayyoon dhiisin haati manaansaa yoo nagaa rogaa illee eebbisan har'aa jalqabee guyyaa rakkinaatti guyyaa hiyyummaatti si jaallachuudhaaf amma sittaneeru gaafa jireenyi tulbaateeru ammaa jalqabee xaaxaa kee gubannaa kee hin danda'u. Aggeessaniitu warra gaaf tokko asitti barsiisanii baay'ee jireenyi walitti hammaatee rakkisee wal gubanii yennaani dhufanii paasterii isa gaafa eebbiseetiin dhufanii akka jedhan akka gaafa walitti nu hiiteetti kottu gargar nu ba'a. Dafee ammadeen hin dhaqanii isa moomee gaadheen gaafas gaafa waadaa galtanii waan jettan beektu waan ta'eef lafuma gaafa walitti hidhamtanitti gargar baatu kottaa mana kootti hidhamtanii fuudhee waltajjii irra jilbeenfachiisee dhaabachiisee magaa.
in kadhanna jedheeti dhuunfadhaa kadhadhaa ga'e. Yaa Waaqayyo gaafa waadaa galan du'a malee kan gargar nu baasu hin jiru jedhaniiru. Amma du'a ergi. Gargar du'a kee hin barbaada yaa Waaqayyo. Sa'aatii ammaa kanatti du'a hin barbaada jara kanaaf. Kan gargar baasu du'a duwwaadha. Gaafa nol jedhu lamaan isaanii hin jiran. Goda gaanii bilbilanii dhiisaa paaster nu araaramneerra. Namni du'uu barbaadu hin jiru dhiisaa. Gaafa dukkanaa, gaafa rakkinaa namoonni hammamuu nama wajjin jiraatan nama dhiisuu danda'u. Garuu ati mee yoo na ajjeesa iyyuu suman abdadha gaafa itti mee warri sirraa baqate taajjabamanii dhufu. Taajjabamanii dhufu jedhan. Taajjabamaa dhufte kaleessa ganii du'etti har'a immoo eebbasa argitee dhufte. Warqeen immoo mandaraa yaa'ee dhufe harka fuudhaan hin dhufe. Kongiraa Iyyoob abeet kongiraa. Baga gammaddee ishee kana immoo harka fuudhaaf hin dheedhan. Qopheessi harki kee harka fuudhaa galmeessaa qophaa'i. Amma qophaa'i dhugaan siin jedha amanii qophaa'i. Iskiriptootiin harka fuudhaa galmeessitu qopheeffadhu. Hiyyoobtas keessa jira nama namirraa baqatutas keessa jira. Barsiisa kanaan garuu Waaqayyo jaallatamummaa addaa barbaadamummaa addaatti fidee inni ciccite irraa ka'ee akka saafelaa ta'e jireenyi harca'ee funaanamee harka fuudhaa sitti yaa harka fuudhaa sitti yaa harka fuudhaa sitti yaa harka fuudhaa sitti yaa eenyu irratti ta'a kun mee harka keessa galata ilillee Waaqayyoof. Amen. Waaqayyo nama nadhusa jireenya namaa ibsu. Ishee dhumaan isinitti hima. Gara ifaatti ce'uudhaaf hafuura jireenya namaatti dukkaneessu ofirraa mormuu. Ishee kana cimsaa jedhame. Isheen qabadhaa horii qabattanis hafuura jireenya namatti dukkaneessu ofirraa mormuu. Qorontoos lammaffaa afur qabadhaa. Qorontoos lammaffaa afur. Jireenya namatti dukkaneessu ofirraa mormuu. Achitti akkas jedha. Akkas jedha. Inni hamaan Waaqayyichi bara si'anaa yaada warra namannee sanaa jaamseera itti dukkaneesseera jedha. Maqaa Yesuusiin. Amma yeroo barumsa kana barsiisuu jalqabeeme aareera hafuurri dukkanaa wayii tokko hin aare. Kanaafi maal akkamittiin harkaa gara ifaatti baate hammi kun dhiyaaraa jira. Hamma kana mee wal ilaala sirri. Uummata akka galaanaas kee baay'atu kun mee gara ifaatti ba'uudhaaf jedha. Kun immoo gaancuriin baay'ee aarseera. Gaancur hin aare. Ameen. Hin aare gaancur. Mee harka ol kaasaa. Hafuurri aare kun hin kufa jedhaagame. Waaqayyo na gargaareen iyyuu aarsaan jira. Sagalee kanaan aarsaan jira. Hin aari'am. Anoota dukkaneessan jedhe anoo jireenya harkaa fuudhee dheetu aaraa jira. Yeroo hundumaa gaafa namarraa iyyuu noo jireenya harkaa fuuna. Noo dukkaneessina. Isa tokko takka jedhe maal isaa gaafattuu seexana kanaa jedhe. Nan guddisanaan jedhe seetee. Dhugoommoon gaafa namnus maal gochuu fettee amma anuma fa'aa jedha. Maal anutumaa hin ta'e. Makiinaan bitaa mana itti ijaarame. Hin sobdi yoo jettee hin sobdi. Modofikiidhaaf. Modofikii haasofti. Takka nama keessaa hiitee dhiira keessaa hiisisa. Dhiiruma dhiira kee hiisisa. Baay'ee keessaa adeemu. Badaa dipaartimentii keenya badaa kee yoo hin qufaa malee an keenya. Badaan iyyuu gara laafettiin obboleettootumadha. Baay'ee isaanii hin boodeen maal goota reennaan fuudheen deeman. Eessa geessitan naan Ameerikaa dhugaa ittaayeen. Isa immoo mari'an nuree qo'i kan isoo deemuun barbaada isa. Hare Yesuus hin soba seetan. Ameerikaa maal dhagaa si ol gubannaa bara baraa dhagoo. Achitti biyaajoo guuttataa yeroo. Inni dukkana namatti fidu sun yoo ittiin morman yoo hafuura isaa sana rukutan ittaana ifa abba. Ilaamee akkasirraa afran naannessaati ati hafuura dukkanaa jedha.
guutummaa naannoo kootii kan dukkaneessiteedha jedha. Jireenya koo kan dukkaneessiteedha. Barumsa koo kan dukkaneessiteedha. Bultoo koo kan dukkaneessiteedha. Walumaa gala kan dukkana baattee narra deddeebiteedha. Humna maqaa Yesuusiin jedhaaga. Lafa dha'i jedhameen. Aaruu jalqabame lafa dha'i itti jedhaakame. Anaafoo ibsaan koo naa dhufeera jedhama. Ifis irratti boq jedheera. Sagalee irratti boq jedheera. Ifa guddaa. Hallelujah. Upon your darkness, a great light. I declare great light. Great light. Upon your darkness. Ilame jol. Dukkana wayitu. Namoota baay'ee dhiiba. Hin morma. Barattee tagaruu dukkana wayirra. Isa dukkaneessuun mormiin kufa. Hin kufa. Me hin kufa jedhame. Salphaatti niisu kan. Salphaatti niisu. Ammayyu. Laphee kee qaban. Laphee kee guutummaa dukkaneessee carraa kee dukkaneessee atillee sila maatii kee fiyyuun taata biyya kee fiyyuun taata akka kaateef amma kaate mini waasi dukkaneessaa jira. Ati mucaa biyyaaf ta'uudha. Ati mucaa biyyaaf taatuudha. Akka irraa of jibbitu miti bor biyyaaf taata. Waan dukkaneessaa wayii tokko jira. Waan dukkaneessaa tokko dookimentii keerra jira. Sammuu keerra jira. Faamilii keerra jira. Biyya keerra jira. Waaqayyo garuu sagalee kanaan laphee keerraa hinnaa. Ani immoo misaa'ilee bidda waaqayyooti darbadha. Ani immoo sagalee waaqayyo sagalee abbaa kooti darbadha. Humna waaqayyooti darbadha. Bakka bala keessa dubbii waaqayyootiin sirraa lafa dha'u. Menarraa kufeera jedha. Ameen. Hallelujah. Jolle. Hojii keetti dukkaneessanii, carraa keetti dukkaneessanii warra jiran waaqayyo sirraa dha'a. Atafirraa mormuu keerraa kan ka'e sirraa dha'a. Ifa tokko sii ba'a. Ameen. Daqiiqaa tokkotti yaada kanuma hin dhaaba sarraa kan. Daqiiqaa tokkotti yaada kadhannaatti dabarram hin kadhan. Dunuunfannee kadhan. Maasaklaaba. Ani hin beeku namoota baay'eedha dukkana wayii sokka. Maaliyaa Waaqayyo har'a hojii keessiif hojjeta. Jirta waatu dukkana wayiitu si qabe malee ifa guddaa tokko sirratti dhufuurraa kan ka'e sirraa sokka. Mee amantiidhaan dhaabannee kadhanna. Hafuura keessa ta'a. Namni kadhannaa ishee amma dhumaa kanaanii barumsa kana irratti waaqayyo waan har'aa fuudhee gataa dukkana wayii tokko narraa sokka jettumee amantiin harkee ol kaasime. Ol kaasi. Gowwaa taateen dhaabatiin ka jabaadhu ka. Yoo mormite numa sirraa sokka.